maal naaf yaaddeeti narra dawwaltee kuulanii naarifattee jirti isiinis akka eegaltetti hafixxu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في وردفتوتا خيني قال كم جرت النجا فيادا بك جرت النجاين خيني اسيني فابايتو أرسا قالين كي يلي نجيرة مجرا تكشونا ركوبي دي ففان نقابي نيم بديني قاله فيديو أما دي ما جرو سيرتي قياسة دي موفرتوريتين جرا قد دي ستي هنجرو نيم بدي سانيفو قا وني نسير رابديف كشونا ركوبيتي حالك الليساتين سانيفين بدي چودا bika kanatti ammas wayin dubbachuu dhufe waa'ee roozaa irraa jechuu isiin jechuu maal na hambisteeti maal naaf yaaddeeti narra dawwaltee kuulanii naarifattee jirti naaf maarree taatee jirti jettee haasofti awwanniin sii rifadhe akka nama tokkotti siif yaaddeetiin sii rifadhe malee narra dawwaltee akka ummata duratti isiin hamtuudha naan jaanii nama daalanii fi narra dawwaltee viidiyoo biraa waraabdaati maal jechuudha. Garuu akka kana sirraan eeguwan ummata kiyya ammaas itti dhageeffadha isi warri hedduu warri dawwaltanii viidiyoo irraa xumuraa ka araaramaa godhii jettan an ka araaramaa godhuuf isin ka araaramaa akkaanan jeessanii dhuftee dhiifama haa nagaafattu an ka araarama niin godha rakkoon qabu abshir garuu isin hayyamamtuu miti isin naarifattee jirti an viidiyoo isin boochee irratti viidiyoo sana irratti naarifachiisnaan akkana dhugaadha namni tokko ilma namaati jeetiin rifadheef malee akka isin viidiyoo na waraabdee takkimoo inni gooteen irra dawwaltee akka waan biroo anamtu dubbaddutti ani kuulanii dhagize ani roozaadha naan jetta irra cufeen nama eenyu akka ta'e hin beeku bilbila haariyaan na dawwalte isinii galee achirratti immoo naarifatte akka naa taate jettee waan ummata bira na baastee akkanaan hamtuu dubbaddu akka waan biroo haasoo akkaan si arrabsuuf takkii kan waan biroo joof seekoolojii biroo keessa na dhaqe viidiyoo waraabaa jechuudha viidiyoo irratti nagariyaan ummata sheer naa godhe irraa kuban qabu dhiyootana biizii ta'eetiin badee ture sanii fi akkasii jechuudha hordoftoota kiyya wanniin isiniin jiran viidiyoo irraa xumuru waraabuudhaaf qophiidha ni waraabaa rakkoon qabu dhiifamanii jaani garuu dhiifama kan itti jahuun waan isiin ol na baastee waan akka xiyyaa ajandaa godhattee haasoo jirtu saniif takkichaa san qofa maaliif akka waraabdee isin dhiifama gaafatte ana dhiifama gaafatte viidiyoo waraabdee dhiifama jenna anis ol beetiin akkana jee sanii alatti immoo akkana jee hin dhiisu maaliif jenna ni beeytani wanni takka ani yoon hin eegale isiin akkana haa gootu jette waan asan akkaan eegaletti ni fi xiyyaa fixaa jechuudha waan akkaan eegale fixuuf jechuu isiinis akka eegaltetti haa fixu. Saniin isiniin jaa ani badii takka illee hin qabu warri narra dawwaltanii badii qabdaa maal qabdaa isiidhaan jettan isumarra fitadha maaliif jennaan ni beeytanii waan feete yoo taate ilmi namaa tokko kabajaa fi jaalala waliif qabuuf jeeti waan fedheerra waliif dabra an kabajaa fi jaalalaan qabaaf har'allee burullee taanaan garuu akkaan san waan biroo hin goone akkaan waan biroo isiin hin yaadne godhuudhaaf dirqama isiin ol baatee akkana kuulanii akkana ta'eetiin jira dhiifama naaf godhi waan kun balleesseetiin jira narra dawwaltee dhiifama isiin bar isin duratti gaariif gooteeti anammoo na hammeessuudhaaf bilbila narra dawwaltee yoon hin meegise san aaree miira keessa galee ati akkami jee arrabseen mee maaltu naddagaan mee maaltu isin daga rabbi sodaadhaati waan akkanaa kana ittiin deebiin takka jaan takka faatan ta isin ittiin deebiin lammaffaa tanii viidiyoo ol bahiitii dhiifama ummata gaafadhu anas na gaafadhu akka miila kee jala kuftee osoo hin taane ummatan anaatu balleesse anaatu ol bahee maqaa isii dubbate isiinis akkana dhiifama naaf gootu eegas immoo dhiifama akka goote anaaf isin araarfatte isiis araarfattu dhiifama naa gaafattanii jettee ol baatee haasofina ala wasalaan ani isiniin jira ol bahee dhiifama gaafachuuf qophii amma garuu dhiifama hin gaafadhu isiin na gaafata malee ani dhiifama hin gaafadhu narra dawwaltee dhiifama godhiif maal godhiif hin jiru wanni kana akkasii hedduu takkaan isin jaaladhaa isin kabajaa bikka jirtanii nagaa fayyaan ta'e isiniif haa ta'u yaadannoo garaagaraa isin kaastee haasofnaan yaadannoo isiitiif waa hedduu takka yaadeef malee lakki akkana irra bilbiltee akka naan jettee akkas naan jetteetti haasoftu akkasii rooza wanta kaasiin abbaa manaa qabdaami abbaa manaa keetiif jettee jaarsa qabda anis jaarsa qabaachuu baadhu akka nama takkaatti ifiin kabaja akka dubartii takkaatti maaliif jennaan kabajaan tiyya anarraa bu'uun qabdu atis kabajaan tee sirraa bu'uun qabdu kabajaa namu bikka jirtu wal kabaja wal jaalata maaliif namni tokko abbaan manaa akkana maaliif viidiyoo akkana waraabda maaliif akkana taataa jee sin gaafatu waan akkanaa kana dhiisi gaahii sirraan eeggamu sii galee bakka wanni akkanaa sirraan hin eeggamu sirraa hin eegamu guutumatti jechuudha. Ani dhiisi waan naan jaan dhiiseetiin jira ammaan viidiyoo waraabu jira guyyaa 3 guyyaa 4 geetiin jira viidiyoo waraabutti hin jiru dhiisiidha bakka waan ifiif tuqxee ifiif nam finna kaastee isiin akkana goote jettee badiin irratti hin deebisin badiin ta'e akka taate uummanni si masakkaru jira komantii ummana taate laalutti hin jiran ummata laal dhageeffadha ani badii akkaan hin qabne waan takka akkaan hin qabne isii qofa irratti kana masakkartanii barbaada wallaahi billahi wal jaalattanii akkan waliin ta'u turtanii yaadannoo garaagaraa qabdanii waan gaarii dalaguu turtanii waan namni barumsa
isin raafdhu dalagaadha wanni kana isin irraan eegamu warri attan dhugaadhee waan barumsa ummataaf ta'u malee lola ummata barsiisuu hin qabnu waan hin taane ummataaf garsiisuu hin qabnu garuu akkas ta'e isii yoo waan kana ol baatee balleessu taate ani yoon isii jala calje akka waan isii sodaadhee badiitii yesan firra beekee caljeetti akkas fakkaata akkas akka fakkaatu godhuu hin qabu maaliif waan hin godhee waan hin godhin falmachuu hin qabaanis mirga tokko namni takka takka immoo dawwaltanii akka namaa taataa kulanii kun sirraan eegamu ati itti dhiisuu qabdaa ati kas ta'uu qabdaa no ani itti dhiisuu hin qabu yoon irraan tan itti dhiise boru isiin maal laa baasti waan hin taane baasuu dandeessi jechuudha waan ta'uuf waan hin taane waan jidduu baasuu dandeessu jechuudha saniifuu an dhiisuu hin danda'u isiin dhiisuu ni dandeessi haa dhiistu ani immoo hin dhiisu maaliif hanga waan hin jeessan laal ilmi namaa tokko gisee nama nagayaa taate nama nagayaa taate nama gaarii taate ustee nama callisaa san maalis fudhata akka waan ati beekumsa hin qabne hin beekne si fudhata ani takkaa isiis dubbadee hin beeku takkaa akkan hamtuu sharmumi sanarraa baatee hin beektu garuu namni takka gisee si tuqee ifi isaatiif illi keessa si galcheetti akka ati hin taane tuqee si baasee waan ati hin taane si keessa barbaadaa jechuudha saniifuu waan dhugaa jirtu takka haasoytee xumurtee geessitee waa hunda baasuu qabdu waan baasuu qabduuf jecha anis waan hin jirre guutuu baaseeti waan jiru waan hin jirre namatti sisii maddeet hin jirre dawwalee meetiif hin jirre narratti hin dawwalee nan barbaadin sin barbaadu jireenya kee jiraadhu jireenya kiyyaan jiraadhu jenniitii hin jira jireenya kiyyaa fi kee jiraachuudhaaf nagahee taatee jiraachuu nagahee ta'ee jiraachuudhaaf anaaf jechuudha saniifuu akkasii wanni isin hin jedhu dhiifama naaf godhaadha warri hordoftoonni daawwattoonni kiyya warreen na jaalattan warreen na jala jirtan warreen viidiyoo kiyya hanga xumuraa laalu jirtan isiniin jaaladha isiniin kabajaa dhiifama kanaaf gootanii bara maaliif dhiifama naaf gootan isii dhiifama gaafachuu sun ta'an isiniin dhiifama gaafadha isiin akka dhiifama nu gaafattu godhuu qabdan isiin akka dhuftee nagahee buustu godhuu qabdan eegas boodaan anis nagahee buusuu qabdaa jechuudha yoo isiin nagahee hin buusne nagahee hin jiru akka uummata birootti takki immoo nuti akkas jetteedhaan haasawaan ganda keessa deemnee walaasonni maal wal godhuu hin danda'amu sii galee waa hedduu takka baqa waliif obsine waliif irra kunne waliif dabarsine akkasumas obsitee dabarsuu dandeessa haala wasaala obsitee dabarsuu hin dandeessu taanaan godhuu hin dandeessu taanaan viidiyoo ol baas taanaan anis viidiyoo ol baas ni haasawta taanaan ni haasaw malee narra dawwaltee akka gaarii namaaf gootee ani viidiyoo laawundi gootee uummata irratti in ol baastee silaa ana aaree nama biroo tahee waan biroo dubbadde maal laan jetta isii rabbi sodaadhaati akka waan gaarii takkeef gootee roosaa garuu wanni koo kanaa kun uummataafillee anaafillee gaarii miti sii galee ani waan akkanaa kana sirraan eegu humaati siin hin jehu humaati sinaan hin jehin bikka jirtutti nagahee sitti haa ta'u bikka jirtutti bikkaan jirtutti nagahee natti haa ta'u saniifuu hedduun isin jaaladhaa isin kabajaa nagaheen kiyya qoonnee irraa burqee hojjechaa isin biraa ga'u hanga viidiyoo birootiin walitti deebinu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh